du'aayina goda arran tanaramni ala nadarbeeti nala taa'u jira buleeyyin kiyya qaqqaale warrummaan baa amata lama bira dalage ala nagadarbee kuno gurbaa wal finnee walti buuna ka'een atumuuna ka'eetin ala jira laalama ala guddaa shaaraarra oromoolee namatti hin dhuftu guyyaa akkanaa kana oromoolee namatti hin dhuftu bizee rakkatan kunoola shaaraanan gubbaa jiru laalarrala arabni carkiin qabullee ala naagatare kun akkanatti kunoolaala laala oromoo gartanii ulaan isaanii tagamasiisanii kuno akkanatti ta'aa jira kun akkana gartan kanatti waa toltuun qabdu viidiyoo tiitana sheer godhaa laayikii godhaa dhalaa biyya arabaa jirtu biraan naagiyaa arabni galatan qabu amata meeqa bira turtus arabni galatan qabu. Hai carraa shamarran biyya arabaa maaliif ta'e carraan keenya garuu akka maaliif akka ta'e hin beekwan dhugaa yeroo baay'ee kun wanti akkanaa kun illee hin deddeebi'a jechuudha. Obboleetti keenya kun akkuma viidiyoo amma argaa jirtan viidiyoo amma isin agarsiise isheen dubbatte fi ishee dubbatte irratti obboleetti kana jechuudha kan jirtu Saawud Arabiyaa keessa jirti. Madam ishiitiin akkasuma immoo maatuma hundumaa wallolteeti baay'ee tokko ganatumuutillee gahanii asii ganna darbanii hiqaashee akkuma argaa jirtanii hiqaasheettis agartanii jirtanii alatti gazzaraggabanii ala teechii jechuudha. Hayya ilmaan Oromoo dhugaa rabbii kana bakkuma bakka taalchaa deema bakkuma hundatti bada hin jiraadhan tuni waan baay'ee nama gooti jechuudha. Har'a osoo ilmoo ofii ta'e gad hin darbani waanuma sarraatanyaa taateef waanuma lammii biraa taateef achi gad darban jechuudha. Hay carraa keenya kan maaliif ta'e yeroo hundaayyuu kun bakka hundatti lubbuun isaa dhabamaa deema kun akkatti dararamaa waan baay'ee keessa jirra jechuudha. Waaqayyoon nu haa tiksu waaqayyoo hundumaayyuu danda'aadha waan ta'eef hunduma isaa nu dandeessisee waaqayyoo nagaan biyya keenyatti nu haa galchu waan baay'ee nama gaddisiisu jechuudha. Obboleettiin keenya kun kaakkunoo ammallee karaa gubbaa jirti. Adaraa keessan ijoollee adaraa namni obboleettii kana beekta yoo jiraatani obboleettii kana achi kaasuu yaada dhugaa itti Oromoo yeroo tana eessa jira Oromoon kam irra caalan ijoollee badanii hojjetan waan ta'eef namoonni karaarra baay'inaan hin deeman jechuudha. Ishee argu yoo akkam ijoollee as keessaa qabaattee akkasitti bilbilatti malee jechuudha baay'ee garaa nama nyaatti jechuudha dhugaa rabbii karaarra teechi. Karaarra teechi jechuudha raboonni gad darbitee jechuudha iqaashii wajjin gadi gatanii hagana tumuu ga'an jechuudha. Isaan akkasuma hin tumuu yookaan lubbuu ishiitiin baasuni haa galatoomanii maaliif dhugaa rabbii isaan lubbuu si baasuu irraan garagalanii sutumuu qofaa miti isaan lubbuudhaan hin baasu jechuudha. Na waaqayyo namaa eegu karaa irratti baatee jirti jechuudha. Viidiyoo asii kana akkuma viidiyoo amma argitan jechuudha daqiiqaa tokko tana jechuudha. Baay'ee tokko garaana nyaattee tan maaliif ijoollee keenya dhaamsa hin ta'a yookiin yaada wayii hin ta'a jedhee tana viidiyoo kana qabadhee dhufe. Sababbiin isaas walirraa waa baranna wal gorsina obboleewwan koo adaraa keechan akkasuma yeroo mana namaa jirtanii warra saniin illee wal lolullee hin yaadina maaliif yoo masaan seenii lolallee ijoollee barsi tokko ittiin deebisina maaliif nuti mana namaa jirraa mana isaanii jirraa biyya isaanii keessa jirraa haadha fi abbaa keenya firoottan keenyaas homaa hin qabnu waaqayyo qofa kan qabnu jechuudha. Isa qofa kan faanaa deemu kanaaf hin dubbatinaa yoo masiin lolallee kilaasii keessan galaa boo'atii boo'ichaan dabarfadhaa dhugaa isin jedha boo'ichaan dabarfadhaa malee hin lolinaa ittiin deebisinaa jechuudha. Yoo aarii waan baay'ee nama jechisiisti garuu obsuutu irra furmaata isin jedha maaliif yoo obsan biyya ormaa keessaa illee galan yoo obsan immoo wayitti illee ba'an jechuudha. Na baay'ee tokko garaana nyaatte jechuudha obboleettiin keenya kun amma nama guddaa fakkaatti illeedha. Baay'ee tokko garaana nyaatte har'a karaa irratti darbanii yoo akkas ijoollee garuu dhabdu lakkoofsa isaanii akkasii namoota sawaaqa akkasii kana hin dhabdu waaqayyo nama gargaara. Akkas nama godhu jechuudha. Laa kanarraa waa hubattu. Isaan yoo gadi jaalatanis gaafa sitti ka'an carquma sirraa hiiku. Gaduma si darba akkuma saree jechuudha. Gaafa si jaalatanis mataatti ol si fuudhu jarri kun. Dhugaa rabbiis ni jedha bara. Amala isaanii nama keessa turetu beeka malee namni nama addisii dhufe kun hin beeku. Ijoolleen warra keessa turan hin beeku amala isaanii jechuudha. Maaliif amala isaanii hundumaa dandeenya noota amma warri keessa turre dandeenya amala isaanii waa hundumaa jechuudha. Yoo nu aarsa isitti hin dubbannu obsineetuma fuula keenya gurree nyaara teenya gurratuma satti jennee obsinee teenya jechuudha. Bakka maaliif hin dabarti guyyaa tokko nu darbuuf waan ta'eef wanta akkasii obsaan dabarsuu qabda jechuudha. Akka garaasi ta'e ta'uun qabdu. Garaan kun akkoois ta'a si dallansiisa waan isaanii hojiin jedhanillee garuu obsuutu irra furmaata isiniin jedha. Obsaa waa hundumaayyuu obsanii
gaariidha isiniin jechuu jaaladha obboloota koo adaraa keessan immoo wanta kanarra adaraa keessa walloluu hin yaadinaayi rabboota illee walloluu hin yaadinaayi akkasuma madaamni illee ijoollee isaanii isaan takkitti immoo ijoollee isaanii qabdi taanaan jarattii si qabdi atamma yookaan ijoollee si qabdi taanaan jarattii illee si qabdi isaan si qabnaan madaam si qabnaan ijoollee si qabdi jarri namni tokko keessa si qabnaan bakka hundumatu si qaba jechuudha namni hundi si jaalannaa hundumatu si jaalata jechuudha amala jara kana akkas ani kakasau darbe aku fam be kamale kan jara kawan hin beku jarri kun akkan nama jaalannaan nama ardi war family war sani mare si jaalata takkiti si jaalanna takkiti si jibbinaan nama sammara de si jibba kanam tuuru faaruftu le sin jaalatu sin jare soba seena dhugaa rabbi sin jara madda saani badada kanam tuuru fa namni amma fakkeenya biyo keessummaan hurufa illee dhufte ishiin illee akkuma saayititti silaalti akkuma warraati bira jirtu sai silaalti kosorsitti jettee silaalti jechuudha akkuma mana shiirartu ishiin illee jechuudha bakka maaliif amma itti bilbilanii ardii kana waliin ga'u jechuudha yoo ati badduu taate akkasitti sharraatan jaantii maalidha jedhanii waliin ga'u jarri jechuudha akkasi sakandii takkatti ilaa isuma bilbilaa oolti guyyaa guutuu amma takkaa yoo sarraatanya wallolte isuma bilbilaa oolti jechuudha yoo achi si jajanis akkasuma Osi jajanis nama dhibbatti bilbilaa oolti biyyaa kan akkana sarraatanyaan tiyya nyaata akkana gooti maalii gooti bakka akkasitti si jajji yoo gadi si buustus dhibba bilbilti yoo gadi si ol si kaastullee dhibba bilbilti dhugaa rabbi jechuudha kanaafi obsaan dabarsaa waa hundumaayyuu obsaan dabarsaa akka garaan nama ta'in ta'anii obsinee biyya ormaa keessaa gallaa ijoolleen keenya baay'ee siqaa'ii biyya ormaa keessatti argaa jiru waaqayyoon isee hojii yaa ta'uu harka isaasinirraa qabatu ati isa obboleettii koo waaqayyoon si haa gargaaru waaqayyo mana gaarii si agarsiisu amshirii ijoolleen dhabdu as keessaa ijoolleen immoo akka carraa yookiin viidiyoo kana argartanii ijoolleen ishee beektan yoo jiraatanii kara yoo kan beektan ta'e lakkoofsa nu kennaati maxxansinee fi akka isheen namni beektan ishee maxxansinee wala akka wal agartan taasisnaa jechuudha na akkasii siniin jedha obboloota koo baay'ee tokko garaana nyaatte jechuudha dhugaa rabbi karaa gubbaatti gadi shaaretti gadi baasan dubartii dhagaruu isheen sa'aatii kanatti akkasii siniin jedha obboloota koo jarri jara kana manna bineensa bosonaa wayya dhugaa rabbi jechuudha bineensi bosonaa kun miyyootti maxxante si nyaatu jarri kun dhufee si harka keetii nyaata si garagalee si nyaatu jechuudha dhugaa rabbi oduma si jajjanis asumatti ammuma tana immoo gadi si buusu jechuudha ofii ammuma tana fooqi si baasu ammuma tana gadi si buusu jechuudha jarri sun jarri badaadha kanaaf immoo obsuu qabdan akka garaa siin ta'in qabina kanaaf obsaatii dalagadhaa haga dalagattan dalagadhaa obsaatii akkasuma immoo ijoollee haarawa dhuftan adaraa keessa ijoollee haarawa dhuftan adaraa hin badina baddanii hojiin hin jiru yeroo baddanii hin hojjenna jettan hojiin hin jiru ijoolleen sin janajjantee yoo hin bannee hojjenna jettan hojiin hin jiru jarri kun akkana nama godhaa jiru hin beektan bakkuma san taa'e yoo sin taane gara biyya keetii gale bakka akkas carraa akkasii malee hin qabdan ammaan booda bayeetan hojjedhaa kuma lamaanii akkasii jettanii kana hin jiru amma wanta akkasii qaataafee jira jechuudha kanaafi jarra akkanatti ofirraa gasin darbu kanaaf obsaatii dalagadhaa warra addisii dhuftanillee akkasuma immoo amala keessa jijjiirradhaa akka gizee biyyaa dhuftaniitii miti hundumti namaatu amala jijjiirranne ta'u akka biyyaa san ta'e nuti araba kana anumti mataatii araba kana wajjin hin bulu soon akka biyyaa amala malee biyyaa san qabaadheemu biyya annoo kana wajjin hin bulu araba kana wajjin hin bulu sababbi isaas nan gate amala san madadee gatee dhugaa rabbi nan gate jechuudha maaliif waa hunda si gachisiisa kaasii obsisiisa obsa qabaachuu qabna kanaaf gate jechuudha na osoo akka gizee biyyaa ta'e ani jara kana waggaa takka biran taa'u jechuudha waggaa takka biran taa'u jechuudha sababni isaas ana siinatti kaanan hin beeku na akkasii siniin jedha obboloota koo kanaaf obsa qabaachuu qabdanii jechuudha kan biyyatti loltuu taatanillee obsuu qabdan akka tiyaa kanaaf obboleewwan koo hundumti keessaniyyuu amala keessa sirreeffatanii wajjin buluu qabdu siniin jedha jarri badaadha akka garaa nama ta'in ta'anii jechuuf siniin jedha kanaaf hundi keenya iyyuu akka biyyaa dhufnu amala hundumaa gannee waa hunduma isaa dhiifnee obsinee isaa waliin jiraachaa jirra jechuudha kanaaf obsaa jarri takkitti si qabnaani bakka hin beeku gasi lakkisuun hin jiru bakka akkasumatti badiisuma kee himaa oolu guyyaa guutuu jechuudha na akkasii siniin jedha obboloota koo waaqayyo sinaa tiksu waaqayyo nagaadhaan biyya ormaa keessaa nu galchu obboleettii keenyaatillee nagaadhaaniini kan galtus ta'e maatii keetti nagaa si galchu yookaan asitti dardu ta'e dalagaa waaqayyo si gargaaru mana gaarii si gargaaru siin jenna
shamarran keenya baay'ee tokko rakkachaa dhiphachaa jiru biyya ormaa keessatti. Innaa kanaafiyyuu obsaan dabarsaa isiniin jedha waan isiniin jedhu qaban kanarra isiniin jedha obboloota koo. Kanaafuyyuu obsuutu gaariidha isiniin jedha ishee. Akkasii obsuutu bareedduudha isiniin jedha. Kanaaf obsa isinii haa kennu, Waaqayyoon obsa isinii haa kennu, jajjabaadhaa isiniin jedha. Wanti isin gorsu isuma kanaadha gorsi kiyya. Kanaaf obsa qabaachuu qabnaa. Waa itti yoo ba'uu barbaadan biyya ormaa kana keessa obsaniiti dabarsanii jechuudha. Homaa nutti toleetii miti beer. Yeroo amma namni sirratti nama laalu waanuma gaarii fakkaanna, waanuma nama itti tole fakkaanna, garuu nutti toleetii miti. Manni hundi namatti hin tolu. Manni tokko nama tola, manni tokko kan badaa ta'u jira jechuudha. Kanaaf obsuutu irra barbaachisaadha isiniin jedha obboloota koo. Inni akkasii haasaa isinitti guddise akkasuma warroonni chaanaalii kiyya faaraa taatatti sabskraayibii godhaa isin jedha. Ijoolleen kiyya sagalee seenaa jira. Sabskraayibii gochuun jajjabeessaa qeeqaa fi yaada qabaattan koomentii irratti barreessuun dagatinaa isiniin jedha. Nagaa ta'a fayyaa ta'a.